Oromooti yaballo miciyyoo tanas waan isin jettan godhu qaba baharii fi balloo waan isin jettan godhu qaba nadaran ummata Oromoo boo'u jira imimmaan kana waan isaan siin jaan godhu qabda angara kiyyaan akkasin jaa garuu ammootumumatti narraa kennuudhaan jaa waan hin juun qabu ramadaanni dhufe silaa harka kiyyaa dhaqeetin mana kan keessanitti baar sila miciyyoo san mana kee jirtii mitire achitti nyaadhetin silaa achitti wallaahi foon ishiitiin akkana kukkutedhee ishii tufa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Jirra jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya obboleeyyan islaamaa hundi keessanuu akkamiin nagaanaaf qabaattanii numa jirtanii na jajjabaattanii ramadaan kariim isiniin jecha obboleeyyan kiyya hundi keessanuu kan amantii islaamaa qabdan baga ramadaanan baatii ramadaanatiin isin ga'e warra baranaa kan bara hedduu rabbi isin haa godhu isiniin jecha walumaanuu rabbi nu haa godhu isiniin jecha alhamdulillaahi rabbil aalamiin obboleeyyan kiyya walumaanuu baga rabbiin nu gammachiise alhamdulillah waan rabbiin namatti fide hundaa'u alhamdulillah uma janii alhamdulillah jeetuma shukrii galchaani alhamdulillah arragaa akkuma gartan Abrahaam illeen alhamdulillah khaleessa irraa arruma wayyaa'ee haruma fayyaa deemaan fayya inshaallah alhamdulillah miciyyollee qabanii jiran baharfanleeni alhamdulillah rabbil aalamiin du'aayin teessan hedduu takka na gargaarte hedduu takka na bira dhaabbatu jirtanii hedduu takka na wajjiin ba'uu jirtan ilmaan Oromoodhaa isin argaatiin jira wallaahi naaf galatoomaa hedduu takka rabbiin akka na godhe kanas keessatti isin hin godhin inshaallah waan namuti tana rabbiin ilmaan Oromoo tokkichatti illee hin fedhin illee waan akkanaatu rabbiin gurratti isin hin dhageessisin inshaallah du'aayin teessan naa taatan illee alhamdulillah man jaawaan rabbiin sababsatee natti dhufe inshaallah nama karaa rabbii ol godhe waan dhabu hin qabu rabbuma kiyyattiin ol godhe jechuudhaani rabbuma irratti waa hundaa'u dhiise Abrahaam illee naa mul'atee mana naa galee sheekallee itti yaamnee akkanatti gaafnoo arra alhamdulillah khaleessa irraa arra wayyaadha haruma fayyaa deemati inshaallah numa fayyaa inshaallah warra gammachuudhaan isallee naa fayyisee baatii ramadaanaa tana taseente tana inshaallah fayyee wajjin ramadaana kana soomanna inshaallah rabbii bismillah rabbii khaliqaa jira numa fayya alhamdulillah rabbil aalamiin garuu miciyyoolleen qabamte qabanjan baharfanillee wallaahi haa galatoomanii hedduu takka haa galatoomanii balloo faajii nama hedduu gola aartii faa na bira dhaabbatu jiran biinii faa hunda jiin wallaahi ijoolleen hedduu nama hedduutu sheekas naaf itti fidanii wallaahi kanan na wajjiin cinqamu jiran ilmaan Oromoo gaa kaasirraa boo'u na wajjiin kaa biyya tana keessa hin jirre isigaa waan jiun qabu jazaa rabbiin isin haa kafalu jazaan teessan jannatan isin jaa na bira dhaabbattanii akkanan na wajji boo'u kanaaf Oromoon bal'oon garuu miciyyoo tana qabanii jiran baarfalleen akkasitti isallee barbaadanii naa galchanii bahar qabdee amma ishillee inshaallah bismillah qabdee jirta rabbii wajjin sibira jirti miciyyoon tun qabdee miti hire miciyyoo tana silaa'an akka kiyyaan akka ishiin nu gooten gaa akka ishiin Abrahaam goote jechuun na goote jechuudha waan ishiin na goote baatii ramadaanumaa tanaaf gaa waan juullee hin qabu silaan akka kiyyatti ijaan ishii argee gaa umaa takka numa najjeesa'u bas gaa rabbiin nama dhiiga si obaase ati aanan obaasi jee saniifuu an miciyyoon tun maalin sii magaa wanni ishiin na goote waan addunyaa tana guutuu sossooftee Oromoo tana guutuu goote waan addaa waan Oromuma keessattuu takkaa hin dhagahin takkaa hin argin ilmaan Oromoo irratti waan hin argin na goote jirti ishiin ati gaa akka gootu gaa siitu beekaa bahar keenya awwannin sitti dhaammadhu miciyyoo tana qabdeeme eefa qabte mootummatti narra annite akka ishiin narraa hidhamtuu sitti dhaammadha obboleessa kiyya yoo obboleeyyan taatanii Abrahaam ilma Oromoo hataatu taate atilleen Oromummaaf obboleessa rabbii taatanii akkanatti kan wajjin dhaabbattee ishii tanallee baaftu hataate yoo taate wallaahi angaruu gara kiyyaan yoonuma ishii tana mootummatti kan ite garaan kiyyaallee na qabbanaa akkanan juutti garuu waan hordoftoonni kiyya jiru hin beeku an akka kiyyaan garuu akkanan ja'a laaltee miciyyoo tana gallakkisuufiti fuutee mootummaa sanitti kennuudhaan garuu waan Oromoon bal'oon tun siin jettu miciyyoon tun dachii sossoofte dachii guutuu addunyaa guutuu Oromoo guutuu lafaa kaaftee boochifte ilmaan Oromoo kunuu har'a ishii inshaallah keessan deebuu ta'a garuu ramadaana rabbii seennee jirra inshaallah rabbii haa araaramuu fi an narrumaa hidhu wanni an jiru wanni an dhaammadhu anumarraa harka mootummatti kennu miciyyoota ammallee miciyyoon tun numa dhaaddatti ammallee ishiin numa dhaaddatti ishiin ammallee hin haftu Abrahaam numa ittiin nuuf isin qabdanillee moo qabre
Tanaafuu hordoftoonni kiyya bal'aan waan jettan isintu beeka. An gara kiyyaan akkanan ja'a akkuma mootummatti narraa kennuun ja'a. Isin ammoo bahar akka Oromoon siin jette akka hordoftoonni keenya siin je'e godhuudha qabda. Nadaran ummata Oromoo boo'u jira. Imimmaan kana waan isaan siin ja'an godhu qabda. An gara kiyyaan akkasin ja'a garuu an mootummatti narraa kennuudhaan ja'a waan hin jiruun qabu. Ramadaanni dhufe silaa harka kiyyaa dhaqeetiin mana kan keessanitti bahar sila michiyyoo san mana kee jirtii mitire achitti nyaadhetin silaa achitti wallaahi foon ishiitiin akkana kukkutedhee ishii tufa. Akka ishiin nagoota kanaan silaa akkanatti foon ishii kukkutadhee tufellee garaan kiyya nan fashu. Ramadaana baatii takkitti amata keessaa dhuftu baatii kabajamtu tana maachaafin ishii dhabee mana keetitti illee ishii dhaqee ijatiyyaan ishiin argu rabbiin ijatiyyaa fite ishillee waliin agarsiisini inshaallah. Rabbiin ijatiyyaa fite ishillee waliin agarsiisini achumaan odoon hin agarre narraa mootummatti kennin siin ja'a. Garuu akkana ja'a waan Oromoon siin jette waan ummanni bal'aan hordoftoonni keenya kun siin ja'an narraa godhi. Anarra isaanumaa hedduudha garuu an akkanan jagama kiyyaan garuu ammoo waan isaan siin ja'an godhin siin ja'a. Muciyyoo tana qabdee galatoomii hedduu takka galatoomii garuu gaani beektaatu akka gootu akka ishiin nu goote ni agarta. Akka walumaanuu nu goote ni agarta. Atilleen siifi bal'olleen garuu qabdanii waan ishiin isiniin jettu kunoo ammallee ni agarta. Aga'u jirtan bira jirtanii mootummaatiin narraa ga'an ja'an mana keetillee teessitte achittillee itti dhaqee harkaan na bada ilmaan kiyyarraa ishii na dabarsuudha yaaddee umiyyoon tuni wanni Abrahaam naannessituuf eegaa jaartiin jaarsarraa hin haftu yoon ishii waa godhe ilmaan kiyyarraa kuteenis ilmaan kiyya biyya namaa keessatti hiyyoomsumaa filatte ishiini inshaallah an garuu faraqaa ilmaan kiyyaatiin roorrifama inshaallah rabbii haaliqatti ol gora waan rabbii naa qooda hin dhabu qooda rabbii kiyyarraan dhabu inshaallah rabbii kiyyaa fi Oromoo kiyya bal'oon qaba. Haalan na bira dhaabbatanii na jajjabeessu jiranii hunoo kallattiidhaan naabil karaa keessatiin naa bilbilanii na wajjiin akkatti booyanii inshaallah hin booyinaan isiniin jaa isinillee warra naa bilbiltanii kanatti boochan wallaahi anuu jabaadhetin jira inshaallah amma inillee karaa fayyaa deebi'een naa jira. Du'aa manaaf godhaadha warra nagaan soomana kana soomanii nagaa wajjiin baafate alhamdulillah jiruu bareedduu jiraatu nagaan biyyeefittillee deebi'u rabbi nu haa godhu jiruugaa. Jireenya ofirraa qayyarrannee biyyaa baane malee waa tana hundan taajee biyyaan baane inshaallah waan rabbiin sitti fide aamin jetteetuma fudhatta. Sababuma rabbiitiin tun hundinuu natti taate hin booyinaa haalan hedduu takkanaaf galatoomaanaaf jajjabaadhaadha. Du'aa inaaf godhaan isiniin ja'a Oromoo xiyya bal'oo. Miciyyoo tanas waan isin jettan godhu qaba baharii fi bal'oo waan isin jettan godhu qaban an tanuma wanni nan jiru wanni nan dhaammadhu takkittuma tana ifa qabamte garuu an garaa hiyyee dhadheetuman taa'utti ramanni baarka beeku silaa dhaqeetin achitti ishee kukkutadha. Ramadaan makanaafin rabbuma hiyyatti ol goreetin obsee waa hunda garaa hiyya hidhadhe sabbataan garaa hiyya jabeeffadhe rabbitti namni sabbare namni rabbitti ciniinnate rabbirraa waan dhabuga inshaallah ni beeytanii ilma namarra rabbumatti ol goruu wayya. Tana hunda ishiin na goote gaa waan ishiin na goote addunyaa tana guutuu na qofaa miti wanni ishiin goote Oromoo guutuu kaaftee sossooftee garaa roraaftee akkana boochitte inshaallah abbaan bilaalillee ni fayya inshaallah torbaan tokko keessatti inshaallah ol ka'ee sagalee isinii haa maru du'aa uman godhaan Oromoo xiyya jeetuma ol ka'ee haa dubbatu inshaallah torbaan tokkocha keessatti yoo rabbii haaliqa biraan taate fayyee torbaan tokko hin eegin inshaallah ardaawu haleerra arma wayyaadha. Walla abboleeyyan kiyya takkanaa tanan isiniin jaa du'aa umagaa du'aa inaa godhu jirtan hedduu takkana wajjiin akkana cinqamutti jirtanii inshaallah namni gaa biyya namaa keessatti namni abbaan manaa irratti dhukkubsate hajoolleen irratti dhukkubsatte walla haalan rakkoodha haalan rakkata ni beeytan isinillee gaa biyya namaa tan keessa jiru biyya namaatii biyya teenya keessa hin jirru garuu alhamdulillah waan rabbiin fide hundaa'uyi rabbiin isuma fayyisee lafaa naa kaasuun ja'a amma gaa inni waa takka hin jiru anuma qofa gaa arguu hin dandeenye gaa anuma hoggana arge gaa keessumaa wanni itti akka udaanin na jibbu goote ishiin akkasitti itti dalayde inshaallah ishumatti deebiti wanni ishiin dalagatte abbaan waan dalagatee ni turti malee jazaan ta turni turti ta amma harka irratti yani ammaan tana keessan deebitee rabbiin kiyya na agarsiisu ta'a inshaallah rabbii bismillaahi
keessan deebisee waan ishiin nagoota tana nagarsiisu ta'a odoon biyya tana keessa jiru insha Allah rabbiin jaarsa kiyyas naa fayyisee ilmaan kiyyaa fi oromoo tiyya bal'oo wajjin umrii na dheeresse wallaahi gara biyya tiyya naa haa galchuun jabbaa kiyyaa fi haadha tiyyas umrii naaf dheeresse wallaahi isinilleen akkasumatti rabbiin haadha fi abbaa keessan umrii isinii haa dheeressu oromoo tiyya umrii dheeresse warra du'anillee wallaahi jannataan qananiisee haadha fi abbaa fi isaa keessanillee wallaahi rabbi wal nu agarsiisuun jaa insha Allah anillee haadha fi abbaa kiyyallee biyyaa naaf bu'anii naaf cinqamu jiran hedduu takka galinaan janiiti insha Allah rabbiin tana keessa naa baasu du'aa inaaf godhaadhaan jaana jajjabeessadhaan nin galafirraa insha Allah oromoo tiyya akka yeroo gabaabduu keessatti rakkina kana hunda keessaa ba'e rabbiin kiyya haalii tiyyaa wal agarsiisu yaada kana walii dheebonna kanaan gaa ilmoo tiyyalleen takka biyya jirti biyyarraa naaf maraatu jirti naaf dheebotu jirti insha Allah du'aa inaaf godha akka ilmaan kiyyaa fi warra kiyyaa waliin na deebisu nagaan waa hedduutu biyya Yaman tana keessatti narra gaa jira insha Allah du'aa teessan garuu waa hedduu narraa qabu jirti bismillah rabbiin waa hunda gaa nama fi tuttuqee ilaala jedhanii tanumaaf hingaa obsee rabbii kiyyattiin shakkaree alhamdulillahi rabbil aalamiin jee tanatti dhuftee bidda hunda liqimsee eega ilmaanis hunooni agartan akkuma agartan ilmaan kiyyaa faraqaa ilmaan kanaatis gaahumaa takka roorroo hunda mataa qaqqabadhee gaa dhalaan akka kiyyaa hundi kunuu kanatti narratti matarratti na dhiichisa insha Allah waan tana hunda na godhe gaa namni ilmoo qabu gaa ilmaan kanaan na godhee ni agartanii rabbii qaaliinni narraa haa dhoorgu muciyyoo tanas rabbiin ija tiyyaa fi ishee odoo waliin agarsiifnetti hidhaa sanitti narraa ishee haa adabsu anarra jabaa ishitti rabbi haa baasu naa achitti anaadha ilmaanitii waa takka fiduu hin danda'u ishii biratti tanaaf akkatti xaaxifti yoon narra ishii lafaa ka'ee waa godhes ofiifis ilmaan kiyya kanaan na boochisa tanaaf ishiin akkanatti hanjamu jirti insha Allah garuu anamma waan hin juun qabu jaarsuma kiyya kana abbaa ilmaan kiyya kana rabbi naaf haa fayyisu oromoo tiyya bal'oo du'aa naaf godhaa na jajjabeessu jirtan haalan na wajjin boo'u jirtan insha Allah du'aa naaf godhaadha hin boo'inaadha wanni du'aa dabreen jirtu du'aa umaan na bira dhaabbadhaan isiniin ja'an du'aa teessan waa hedduunarraa qabaa jirti wallahi jazaan teessan jannata haa taatu oromoo tiyya maaliin ja'a wanni hin qabu du'aa uman isinii godhaa isinilleen du'aa umanaaf godhaadha insha Allah abbaan bilaalilleen insha Allah ni fayya bismillah ni fayya fayyee torbaan tokkicha keessatti ol ka'ee isin dubbisu ta'a insha Allah rabbi biraan taate sagaleen tiyyalleen na qabamtee jirti wallahi hanganuman warra miciyyoo san naa qabe kanattis bal'oo fi baharittis dhaammadha oromoo tiyya akka isin feetan haa godhanii je'eetuman asirratti ol ba'ee irra viidiyoo tanas isinii maree asumaanuu gaabbuleeyyan kiyya insha Allah gammachuudhaan hangan deebi'ee viidiyoo biraa isinii marutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh nagaan naa tura abbuleeyyan kiyya isiniin